nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoota YouTube channel kiyya akkam jirtu fayyaa keessanii annaguman jira rabbiin galan haa ga'u isiniin jedha hojii fayyaan akkam jirtu hiriyoota kiyya Itoophiyaa keessatti argamtan ta'e Itoophiyaadhaan ala keessatti argamtan naguma keessan jirtanii fayyaa keessanii annaguman jira rabbiin galan haa ga'u isiniin jedha as gaheen jira kinoo fayyaan jira as gaheen jira isinu naguma jirtu warri na beektan warri tanaan dura na beektan commenti jalatti na barreessai hiriyoota kiyya hundaadhaan adda bayan jira waggaa lama ta'een jira YouTubein kiyya na jalaa badeetoo jechuudha baqa nagee hiriyoota kiyya wajjin jira ka carraa ijoollee TikTok YouTube wajjin hojjennu isinin barsiisa video lammataa irratti isinin agarsiisa isaan biran jira isin agarsiisa isinin jedha warroonni tanaan dura na beektan commenti na kennai jalatti na barreessai hiriyoota kiyya duraanii tokko argachuu hin dandeenye yani nama tokko argadhee beeku YouTube irraa gambade qaata jechuudha sababni irraa badeefillee tokkoon isinitti himaa jechuudha hundasaayyuu isinittan himaa tokkoffaa maalidha mobaayilii kiyyatu na jalaa bade yeroo lama Itoophiyaa keessatti galanii YouTube nan qabadee deemaa jedhanii asaabuun hin danda'amu jechuun hin danda'ama kanaaf YouTube kiyya na deebi'uu hin dandeenye kanaaf online irraa bade jechuudha ammaayyuu giddi tokkoon paaswoordii kiyya argadhee isiniin jedha amma raachi eegale sirriitti hojjedha viidiyoo isiniif deebi'ee jira nan hojjedha karoora adda qabadhee hiriyoota kiyya wajjinis diraama adda nan hojjedha bakka lifestyle kiyya hundaayyuu nan dabarsi YouTube kanarratti jedheen yaada duraanuyyuu karoora kiyya YouTube sirriitti hojjechuu fedhii nan qaba jechuudha hojjechuu sirriitti fedhii waan hin qabuuf bakka dasin waan nan jedhuuf online irra hojjechuun akka carraa ta'ee waan na deebi'ee paaswoordis waan yaadadhee YouTubein kiyya na deebi'aa fedhiin kiyya duraanis waan na deebi'eef jechuudha baqa wanne akkan hojjanne na godhu hin jiru jechuudha kanaafiyyuu nan hojjedha isinis like share copy link naaf godhaa hiriyoonni kiyya duraanii warra guddattan yani yoo na tuffattanii yani ishiin achi jirte ምናምና isin qarqaruu ምናምን አለው ጀታ rakkoon qabu ግን ijoolleen group irratti waliin hojjan tanan dura like subscribe ka walii guddifni video sirrii mitera video monetization akka ta'uuf walgooni barumsa adda waliif dabarsine playlist waliin tabachiisne doolaara hojjechuudhaaf ta'anii akkasitti kan waliin hojjennessuun warri na oli jiraatan yoo isinitti tole na guddisuu dandeechuu yoo isinitti tolle mooyuu rakkoon qabu anis nan hojjedha nan guddadha isinin jedha sirriidha na balleeche kanaafuyyuu isinin cinquu namni isinitti tole share copy link subscribe godhaato na jajjabeessa isinin jedha namni isinitti tolle mooyuu yaada keessanii akkana dogote jedhato na bira ta'a isinin jedha kanuma video biraati mooyuu hiriyootni Mary damte TikTok YouTubein ke Meron Tobi fi Wallagga Tubi isinin barsiisa video lammataa irratti ijoollee isinin barsiisa hin agartu jechuudha hanga sanitti naganna turai video lammataa irratti walagarraa aga sanitti eenyudha jedhatu asaaba ijoollee sulamaani eenyudha jedhatu yaada ijoolleen duraan group wajjin hojjen sirriitti beektu jechuudha Meronii fi Wallagga Tubi sirriitti beektu waan ta'eef suuraa isaanii yaadadhaai isaaniidhaanillee video hojjedhaai jedhato comment jala deebi godhaafi maaliif Wallaggaas jalaa gubatee ture Meeriis addaan kuttee ture odootti deebi'anii hojjetanii dasna jedhaa jechuudha isaanillee takka jedhanii jammaratanii odoo hojjetanii dasna jedha waan ta'eef ittiin kakaasa takka jedhee drama hojjechuullee sirriitti fe'iin qaba waan ta'eef wal qarqarree drama hin hojjennaa waan adda hin qarrasna jedhee tan fedhii qaba yookiin maal jedhama fedhii yookiin baqa fedhii nan qaba jechuudha waan hundaafuu isin biraan geenya isin mooyuu yaada qabdanii warri argitan namni takkas taatanis namni nu beektan jechuudha warri nu beeknellee welcome wala baranna rakkoon qaba warri tanaan dura nu beeknellee nu barattu ijoollee akkamii yoo taane yani nu
ijoollee gaariidha jedhee yaada gruupii keenya keessatti waa'ee tokko wal qarqaarree jirra jedhee tayyaada. Kanaafuyyuu akka keenyallee yoo ta'uu barbaadan akkamitti akka subscribe guuttattan akka sa'aatii guuttattan namni haaroo jammaruu barbaadanillee gaafii barbaadan nagaafadhaa. Wannan beekurraa isiniif hin ibsaa viidiyoo akkamii akka hojjetamullee oo barbaadan nagaafadhaa isiniin deebisaa. Chawuu viidiyoo lammataa irra wal agarraa isiniin.